السلام عليكم. المعاصي معصيان إلمنا ما دلقوا أكا نمني قبين يعني نقولن أكا نمني بيكم زان نقولن أكا بيجتين تكدرتي هنديمني تاسفتي جدا. المعاصي تضر الأبدان وتضر المال وتضر المجتمع. جارما بيجتي الرد ساكالا يوكاني إبا الدوام في الدو أبجتشودا دوم فانا ميتشاسن الرتلي نميتشانسون hojii isaa waan dalagu san keessatti akka inni milkoofne akka inni injifanne akka inni jireenya gammachuu jireenya raahaa tasgabbii qabu hin jiraanne isa taasistee jedhan. Fakkeenyaaf gosoota maasii keessaa yaxsabuuna kulla sayyihatin alayhim humul aduwwu rabbi jedhee warroota akkasii sanirraa nu hime sagalee kamiyyuu sagalee dhagayamu kamiyyuu sagalee diina isaanii si'anii sagalee miidhaa isaaniitiif hojiirra oolaa jirtu si'anii irrifatanii jedhee rabbi warroota munaafiqaa irraa nu hime jechuudha. إذن ilmi namaa gaafa yakka raawwataa akka deemu taate rabbi irraa fagaataa rabbitti dhiyaachuu dhabee hojii taate yaxsabu kulla sayyi'atin wanta taate kamiyyuu akka tilmaama isaatiitti akka yaada isaatiitti taateen kamuu kataahamu hundiyyuu miidhama isaatiif tahame wanni seenanii diqqeennuma isaatiif tahame jedhee tilmaama akkanaa kana yaada waan taateef jireenya tasgabbii qabu katu'umaniinaa qabu jireenya ofitti amantummaadhaan jiraatuu danda'u san abadan injiraatu jedhan subhanallah. Idan yakki ilmi namaa lafa kana irratti dalagu nama ati wajjin jirtu nama akkaan sitti dhiyaatu sitti jijjiiramsiistee faallaa sitti taasisuu dandeetti jaan. Fakkeenyaaf warroonni salaafa wati dubbatan kijaan nuti wayita rabbii maasiyaa waan jedhamu tokko raawwannee jenne duuda lafaa irratti maasiyaa san kerada isii jechuudha. Bu'aa maasiyaan sun fidde beekuu dandeenya maatii keenya irratti firoota keenya irratti aanaa keenya irratti jedhan. Kana jechuun hattan beeyladaa teenya tabobbaafannu irratti sababa waan yakka nu dalagne saniif rabbiin nu xaare jennee maasiyaa asara yookaan faana maasiyaa teenya ta'uu hojii keenyaa san ni beeynaa jedhan. Qabeenyuma keenya irratti beeynaa jedhan. Kana jechuun qabeenya ati dalagattu yoo hin dabalin yooma dabalatellee bakkitee silaa itti gammaduu qabdutti bakkitee silaa irraa fayyadamuu qabdutti gaafa itti kagaddisu taate gaafa musiibaan garagaraa irratti ka heddummaatu taate qabeenyi sun qabeenya mokkortiin keessa jirtu ta'uu beekta jedhan. Mokkortiin gosa lama. Mokkortii ibtidaa'ii jedhan mokkortii intihaa'ii jedhan. Mokkortiin ibtidaa'ii ka rabbiin ufumaa isaatii si mokkoree mokkortii san irratti maalummaa kan kee adda baasuudhaaf ummata adda baasuudhaaf jechuudha irratti yookaan irratti sawaabessuudhaaf si mokkoru rabbiin mu'mintoota mokkoru kun mokkortii ibtidaa'ii jedhan. Mokkortii intihaa'ii jedhan ka rabbiin yakka ati dalaydeef jecha galata sii galchuudhaaf jecha kamaa tadiinu tudaan akkuma dalayde galata galfamta waan taateef sababa ati yakka dalaguutiif jecha rabbiin galata sii galchuu jedhan mokkortii intihaa'ii jedhan. ولا تحسبن الله غافلا ربين وان ilmi namaa duuda lafaa kana irratti dalagu waan hunda isaatiiyyuu kadagatu miti ka akkasitti dhiisullee miti jechaadha. Izan namni martiyyuu waan facaafate argata. Gaarii facaafte taanaan gaarii argatta waan taateef kheyrii yoo ka dalagdu taate hojii gaarii tokko yoo ka dalagdu taate nageenyi duuda lafaa irratti ati qabdu ka duran caalaa bal'ataa deema. Qabeenya ati duraan lafarraa qabdullee ka duran caalaa bal'ataa deema. Beekumsa ati duraan qabdullee bal'ataa deema. Idan maasiyaan qabeenyallee akkuma dhaamsitu beekumsa namichi qabu sanillee akkuma dhaamsitu rakkoolee garagaraa fiddi. Fakkeenyaaf rakkoo isiin qabdu keessaa akka deemee khatmii nama balleessiti jedhan. Namni baay'inaan addunyaa kanarratti yakka irratti hundaa'aa akka irratti hirmaata akka garagaraa keessaa qooda qabu khatmii wayita ruuhiin keessaa baatu namichaan sun irra hedduun uummata isaanii khatmiin isaanii hin qajeeltu jedhan. Khatmii isaanii baddi jedhan. Kanarratti fakkeenya olumaan waa hedduu barreessanii keessaa fakkeenyaaf nama tokko yeroo sakaraan itti dhuftu bira ta'anii qul laa ilaaha illallah nama laa ilaaha illallah jedhe amma sa'aatiin gaa yeroon shahaadan barbaachisu amma shahaadaa jedhe wati uummanni isaan jedhu inni ammoo اشتروا لي دخان ولو بريال واحد سيجارة نابتا وصو بري ما تكتين اللي ذات السيجارة نركبها جرنا ركض السيجارة نركبها وصو جدو روح نسا كيسا باتينا نمني قرين سبحان الله بيجا كنا كيسا تكوي الدسا وصو ولي سروي كيسا بات الله هدوتي يوم كم مرتيو نلتولي
katmiin namichi sammaduuti mallattoo diqqeennaati waan taateef kan hunda akka keessaa qoomaa inni maasiyaa irratti ilmi namaa aadaa godhatee akka dalagu san dhiisuu dhabe rabbi isaa yaadatuu dhabe haaliqa isaa yaadatuu dhabe waan kanarraa amma qooda fudhachuutiyyuu kana hunda qabaa jedhanii waan akkana kana haasawanii egaa inshaallah yoo rabbi fedhe viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fi amanillee chaanala kana subscribe like share